Biitite Oromiyaadha. Oromiyaa biyya teenya wannin dhayneef gabrummaa jala jirtu Oromiyaan. Gaafii daa'imni kun gaafatu Oromiyaa yoom bilisoomti? Oromiyaa yoom gabrummaa jalaa baati? Kuni gaafii gartee mara Oromoo laaltuu deebisaa isiitiif Oromoonni cuftinuu ifaa gaafannuu hin isinin ja'a. Fincilli diddaa gabrummaadhaa itti fufaa jira. Wareega hadhaawaatu kafalame ammallee kafalamaa jira. Yaa saba koo gabrummaan ilaa hanga ammaan tanaa maaliif qonyee uummata keenyaa gubbaa jiraatte? Yoom bilisummaa baana? Gaafiin tunii fi tana fakkaattu dhaloota ammaatii miti daa'imman guddina irra jiranii gaafachaa jira. Oromiyaan maal? Eessatti argamti? Qabeenyi isii maal faadha? Ollaansi eenyu faadha? Maaliif bilisa bahuu dhabde? Yoom bilisa baatiin gaa'ifii daa'imman guddina irra jiranii? Gaafii tanaaf deebisaa dhabnee jirra. Hanga ammaan tanaa qabsaa'onnii fi sabboontonni gaafii tanaaf deebisaa hatattamaa sabni isaanirraa eega. Kanaafuu istuudiyoon Lagamixee gaazexeeffaa beekamaa Jaafar Aliitii wajjin tahanii soora isa abbaa gadaa durataa ulfootii fi durataa afidootii wajjin gaafii fi deebisaa godhan keessatti deebisaa qabanii wal turtii gaariin isinii hawwa. Akka sabaatti Oromoon eenyu jedhame akka biyyaattis eenyummaan Oromiyaadhaa osoo hin dagatamin gaafa Afrikaa irratti Oromoon abbaa biyyaa qofa osoo hin ta'in abbaa qarooma hangafaatis akka ta'e sirna gadaadhaatiin achitti ragaan biraa numa nafini. Maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa jee gootummaadhaan falmachuun uummata kanaatis kan maddu bu'uura kanarraa heen. Lolli walloo harka muraadhaa fi harma muraan arsiidhaatis ta'e caliin calanqoo wanni mirkaneessan kanuma. Eega Oromiyaan Habashootaan weeraramtee Oromummaan Itoophiyummaadhaan hagoogamtee asis ta'u Oromoon takkaa duwida shiireessee bitameen beeku. Kanaafis fincila ijoollee baalee gootummaa ilmoo qilxuudhaatii fi qabsoo hidhannoodhaa tanachi asiitis maqaa dhadha'uun ni danda'ama. Namoota hin goomne kanneen abukaattoo mirgaa ta'uudhaan beekamanii fi umrii isaanii guutuu qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif gumaachaa jiranis miilanaan yaadachuun barbaachisaadha. Akeekni maxxansaa tanaatis hundee isaadhaa fi hoogganaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa tokko wajjin wal isin barsiisuudhaafi. Amat 40 oliin qabsoo irra jira. Arrallee khaleenatti fakkaata. Khaleellee saafawa. Jaarraa abbaa gadaa hambee ni jiraate osoo hin ta'in
ilmoo qilxuudhaatis ta'e waaqoo guutuudhaatii fi kanneen biraatis milanaan yaadachuudhaa fi keessumattuu wiccittii qabsoo tanaa takka takkaas milanaan adda baafnee abbaa dhimmaarraa hubachuudhaaf yaaddameeti. Bakkeen itti dhaladhe Oromiyaa bahaa kutaa Harar konyaa gaaraa mul'ata baadaa kurfaa jallee araddaa waldee raammis ganda mutiir gorrooti. Umriin tiyyailleen toora 60 geesse. Hoogganaa fidoodhaa durataa ulfoodhaatii fi sooressa Oromiyaa jaarraa abbaa gadaa mee ijoollummaa keessaniin maal hojjechaa turtan gaafa barattanis ta'e hanga qabsoon eegaletti ijoollummaadhaan waan hojjechaadhaa turtan akkam keessa akka turtan yoo nu ibsitan. Ani barnoota baadiyyaatti barnoota islaamaa eegaan fidee magaalaa dhaqeetiin barnoota si'anaa kan madrasaa mana barnoota Itoophiyaadhaa seene Habashaa kana seene achirraan gaa wanniin dur gaafaan xiqqaadhaa biyyaan itti dhaladhe sanitti arge hunda hogguun biyya san dhufees natti mul'achaati dhufte jechuudha. Akkasittiin duuba kaniin keessa dabre hundi qilee natti taatee na keessaa cobte akkaan gartee duuba gaa if wareegu qaabsoo godhutti na kaafu. Hogguusin geerara tokko yaadadhe geerara nama keenya baruu bariisooyyee galgala galgalooyyee galgalli naan dubbate baruun naan mari'ate rorrohamtuu agarraan Oromoo saba kooti kiyya garaan hammaate addaa du'aa filate. Hoggaan geerara kana dhaqa qalbii keessa yaadadhe akkaan waa takkaan malatti ka'ee lubbuuti jira. Dantaa tanaaf kan nu nagoote. Mee achiin duratti gaa ijoollummaadhaan namuu hawwiidha qaba. Keessaa mana barnootaatti gaafa guddatan maal ta'uu feetan jechaadha barsiiftonni gaafatanii namuu ijoolleen hundinuu hawwii isaanii ibsiti. Jaarraa abbaa gadaa isin maaliin ta'a jettaniiti hawwuu turtan ijoollummaadhaan? Ijoollummaa wallaahi wanni natti dhagahamuu turte wanna badii gartee diinni kuni waan diinni kun uummata keenya godheen ijoollummaarra dhugee jechuudha gaariitti dhagahe. Raammis kana Amaarri gaara mul'ataa gaafa xaaliyaan san gaara mul'ataati baqateeti ilmaaf ilmoo guurratee laga Raammis bulu. Honyaa oborraarraa isa akkasii godaaneeti laga bu'e. Bakki itti dhaabbatu ganda keenya dhaabbata jechuudha. Bakki inni bobbaan isaa tamiilaa salphaan deemtu tuni ganda keenyatti dhaabbate. Waanuma inni gaafas nama keenya godhe hogguun qara'uu soggumee hundaa oliin duraa mul'atti jechuudha. Saniif guyyaa tokko yoo gartee uummata kanaaf falme dhiiroo. Danda'a jechuun yaadu ture. Gara biraatiin warri dur isinii hojii baratanis akka seeneessanitti gaafuma mana barnootaa jirtanuu waan takka takka hojjechaa akka turtan mana barnootaatti akka waan hawwisoo sochii takka takka qabdan jaama mee sanis yoo nu ibsitan. Akkasittiin gaa tabiraata lammaas sana laaleessitu. Nuti amatatti walitti dhufneeti maallaqa hanga xiqqishaa qabnu nu shilingii jennaan cinaa shilingiidhaa kana baafnee waan dhudhuganiif waan nyaatan kana bitnee ayyaana godhaa turre jechuudha. Kanarraa namoonni taphata sabni hundinuu dhufeetuma gaafatan guyyaa san taphachaa oola. Sanuma guddaa kan 2 miliyoona kana maaltu waan kana godhuu nu dhorge maaltu afaan kanaan akka gaarii sodaan malatti dubbachuu nu dhorge. Andanya mangatitin dubban baka hubbatin dubban baka jilaatin dubban hay maal monni kana nu godhe katen gurbata ko wajiban ko wajigal laabo dubbintuni mee haatti wali gallu haa wal marihannu jeega gurba kana Muhammad Ahmad jani man ko walla ulku takka ufanna akasitti wali haaso ine akasitti ka jolle teenya tani elementary jittu nama gurguddu maree ka bona elementary kara kana hunda ga matan sani ni be damma ni be ka ga hunda wan ni manif ni galtivi akasih wali dhufne aboo maal ta'uu qabnu maal akkamii waan kana jijjiirra jennee magana keenyatti wali qabne nama 50 ol taana aboo asitti yoo wali dhufne duba bineensa kun nu jala deema maali ataadii ajjiramoo maali walii yaatan namaan jaa dirree kubbaa dhayneeti kun hanga taphata kun ni haasawa. Kanarraa warri gaafas hojii ture Dr. Mahammad Hassan faa abdii xaa abdii faa jara kanaan hojii ture jechuudha hojjaa sana isaa wajjiin mariin akkanaatu hin deemne wal mari'annee akkam taana maal nu wayi akkasitti gaa gurbaan tokko karaa gursum kana
dhufeet maal jeenu teessuma san keessa ture farda abbaanti keen darbate ammiti dhagaan darbate afaan kana nutti xiqqeeti namuurra walii galan afaan kana nutti xiqqeeti kaafnee hirriibaa kaafnu haadaa miilaan dhaabbatee deemu jennee qabalaasoy akkasitti duuba gaa maalitti firraa kaafnu baatii arafaa ta'a deemtu tana baatii sadii hafee fi baatii sadeen tana keessatti waan namni arku takka agarsiisa goonee qopheessinee haa agarsiifnu uummata afaan keenya kan akkasitti gaa qopheessinee qoree gartee ayyaanaa sadii dhaqeeti arraboo kanuutu wanni qaba waan garsiifnu qabna jennaan jarri ajaa'ibaniitu haydaa biraa jedhisi sunummaa nu godhaa jenarra nam tokkollee nu malee ni dhaabbate jechuudha. Laakiin nuti wanni nuti dhagahamu ture qabbana orma kana maa nuffite kanaaf nu yaamtanii nuun jaani jennee harki keenya kun hadiida ta'eeti kana bobaa keenya ooyesuu turre jechuudha. Akkasi gaafaane afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin guyyaan arafaa kun maal akka ta'e himne jechuudha. Guyyaa akkami maaliif namni kabaja. Kanarraa kaafnee gaa'e itti aansinee dhiichisa isin garsiifne dhiichifni kun nama goobaan galatee dhiichisa nama duulaa galee dhiichisa. Nama waan takka gaa uummata akka goggodhee dhiichisa jechuudha. Akkasii gaa dhiichisa kana fidanii irra dhaabanii. Sana namni kun kan dhufe kun namni Amaarri keessa jira namni hundi sabni hundi keessa jira. Ka'aniitu bogoo'e namni kun dhuma. Maaliif guyyuu nuun finne waan tan? Maaliif guyyuu kanatti nun bohaarsine jedhee namni gammadee dhiichisa sanboota xiqqoo xiqqaamne nu bohaa'e. Sanboota akkatti intala walii kennanii fi abbaan intalaatii fi gurbaan intalaa kamitti addaan walirraa intala walii kennanii hojii isaanii akkaataa isaan itti hobbaatan tartiiba san ni goone. Kanarraa baanee maal? Intala butuu jedhanii biyya keenya jirti wanni butinsaa kun jira. Kuni gaamma abooyoo kana goone akkam. Akkasitti dhiiruma qolootti keenyeen nama 5 akka nama magaalaa gala yaa'uu goone gurbaan tokko ka'ee gaa dardaraan karatti eegee intala butee nuti mixeeyyoo gurbaadhaan hanguma dandeessu iyyi jenneen hanga namni kun gartee kursii irraa ka'u takka. Gurbaan itti gadhiitee iyyasan kun itti gadhiisu baaraganii waan gattee namni kun hundi maal lafaa haquun ta'a jira haquun ta'a jira. Mixeeyyoo lafarraa harkisanii kasitti isteejii mana sinimaa kanarratti nadabaa mana sinimaatti ol baasanii achirratti gaawwanni gaafatanii argame akka namni kun ilmaahu ilma ifirraanfatanii akka waan haaraa amma samii gabbu'eetti namni sun guyyaa sana akkasitti waan san daawwachuu turanii. Sanboota mixeeyyoon qaateeti fedhiisiitiin malee butamtee fedhiisiitiin malee namnichi isiin hin feene deemeeni numa boochi boo'insi kunis qofluma idaa jechuudha namni kun magoo namni oguu isiin mixeeyyoon boochees. Akkasi fuudhanii mooyyee duraanuu finnee jirra mooyyee dhiyeessinee fi mooyyee fuutee gurbaa ergite gurbaan eessuma kiyya Ibrahim jedhanii eessuman taafi amma akkasitti gaaguu mooyyee sanatti irkisan namni gaa lafumaa kan goone waan tana warri beekeessa beeku goofateene gurbaan kun ispoortii godhaa miilli isaan kana gaa Ibrahim jedhanii fuudhee mooyyee irra bahee laa hawla wala magaalaan kursiin caccabuu keessa jechuudha namni yaa'eeti. Garaa if qabee hofla jechuudha namni kun nama kursii irraa haanii gohan jechuudha. Qaamni keenya mana reefu qabbantiin irraa deemte. Akkasii qaala jirraa baanee duuba agartanii waliin jenne numaatu afaan kana awwaale firdii fitti goone. Bilisummaallee akkasuma jechuudha. Bilisummaas numaatu dhiise malee silaa bakka takkaa lafaa haanee irraa namuutu oguu bakka takkaa waa kaan jennamu walii dirmanne arra silaatu naaf hin jirtu jechuudha haalli irra dhaabbate kun hin jiru jechuudha. Numaatu saniis if godhe abbaan if godheef hin dandamu jenna if hin hambifne. Akkasitti Iba if jaarre anana filanii gurbaa amma kanallee itti aanaa godhanii akkasii gaamma wanummaa nuti dhalatte jechuudha. Amma gaafa sana Afrikaa keessaa gidee namni bilisummaaf tattaafatu jechuudha. Waan kana gaa gurratti ni dhageenya afaan Arabaa kana gurbaa tokkotu dukkaana qaba hedduu beeka afaan kana ogoo BBC'n dubbatte nuuf hime jechuudha. Arabiyya kana maadhaa bilisa baate Jazaayirtu bilisa bahe. Kana keessaan duba nuti illee silaa hoo saboo kam ta'an yookaan akka kana barbaanne numa sa'aatii miti jejjenneetuma wal yaadachiisuu turre jechuudha. Akkasitti gaa dubbii haala kanaan gaa. Hoggaa karaa yaatanuu maal hojjechaa turtan makiinaa fa'aa. Akkasii amma ga'anii dubbiin duruu nu kaase jechuudha. Aadaa tana haa mulli. Ani guyyaa tokko fuudheetiin karaa walaas tolfadhee. Ashaas tolfadhee maali halawadaan kun sibiila dhagaan dhawanii ibiddarraa baasanii kana fudhadheetiin saantiima 75 kafalee fooqii hore raasotee laala kana gubbaa hore bakka baran jiifi amaaree bakka nuti wal dhufanii wal dhugan
يقهران يرجعها هي كبدرو خايه وانا كانت مسهل دوبا باللي ما نمني اسمع غرغلي انا زان الله تومي دينا ابتو دي تركي كبسي وقلت افوفيتين غاي بدا كشاتي كبتو غده تجاره نوغي akati kashari ya jadde badde khaye bila ko tayi gara hari namas du martite nyetana namnu bayna njiro akahamatti namtu famani iren njiro makina hora nam tayi njiro namnu khoto adde ol khoto tay yoni njiro eju khala kam gon namnu ko gaddi ibneti direda wada ke direda warra hanga awdai du bayi namnu kon khara hana khaysati ogdumek atam khayati تيجي دمرتي أنا تعانا نيندم تعدري رواد ديم تما كبيرات ديم تو أيوه خطة لا أما نقع أنج قربان كنا قوي ما أماره كنا كمان نلالا جوبنا أنا ما فكر أكيد كرسي بيرات كلها كبدة ما تقوي ده نرسينا خطة أيوه تاي سبوي أروان أماره كنا جمان نلالا خانا تيفونه جيجا قدي بنيجو أقول جيجا فاهم جنا أقول جيجا ده كي أول ديبو خارا خانا تجاي بارك أيجو نما تيجي لما جيت أقول نقادة ده ورا بلادي يا أبو قربان أبي أقول لي أدوارتي أوف طوال وهي تخيزا نتلا دقيمة قطو إذا أنا أبي أقول لي دي قدرتي خانا هندا قدرتي قدرتي ويا تكون ما قدرتي روادي قدرتي على أغبجا دو في خانا جاتي تكثير يدري روادي بتتك عند قريب بوزو في تدري نهار مايا ولا مقالة كذا قربان أمو بورة تري أرارضو جناني نين تشجع سموه تبوزا كنا نزيد نفتجين بكا ما لقيت أبريتي يا أكاد فودنا تدو بامكينا أتوبو تدو لما تدي بيبي جارتي ترى بوفتشو أدي أدي الرئيسة أدي أكاسيتي وني أجايبات تكنا ترى تلاقي ميجو كافسان مركانا تقوليا تنكمل أجايبة جتنين أكاد يقاربين ويا تقول تقول ما بنزومنا تكوف بود ديبني ورخي سنين والبرسيس وداف سوريسا هاتي تيسن أين جامن مؤمناي بوجم أبان كيسنو نما كم ترن أنغو لساني هاريرون هاي السلاسي راوجين كابنو مال فاره جيتشا ترن أبان خيا إجابة عليان garam lasati chape pura wais gachabe garam lasati fi yawa borrais gachabe lagara miskana butestan akata amariti na makhenyeti mi ukhana obsuda dabe kasiti mi harkatechu ni yasani wajin warumma miya tidule amaragan waldera mesira fulani hangahunu والده ميتي في جاجا جيسني أكاديت جاجتي أماري وني أمي نما ترباس بوجيني خاني دچين لبو خيسان بالت جاني بالر على كاسيت إنجليزي أكاني هركا في كنانية وان كان دوبا وياسن سباساتيني سباساتيني وياسن نمني يرتي حفورة فلتي جرا مثلا دوغر غاري أي تا كام الأواني أمارك أما ترون توكان دخينيا سنتي دم فرصة أنا كبه على جورة شو خد يريد ودير على وريخ يعني كان أبصاب ولا كان تلكني ويا وريني هتري أكيد تقعدوا بس هنداو خنا مدلك إيجاسي زمان أماركم بيت تاني بيخا لما خنا يوم ما خانه وان براغون وهي بران على تيجي وان لا سجلنا ما دي لا خنا قب أجيتي دي لا خنا قب إيه أكيد قاعدة اللي هي شيء هذا اللي لازم نساعده ترى قاعدة حاجة ولا ربعه تراني لما خنا جيتو أخاهم كيسانو هامتي برودا هقاي مامو
doollaba irra garagalchaniit ajjeesanii jedhama. Mee dura doollabni maali? Doollaba jechuun wanta qaama summiiti baniiti namarra garagalchan jedhan gaafa sana. Daammacaadha. Daammaca jedhanii. Hoggaa sana duuba qaamni namaa kun summiin itti dabarte jechuudha kan irra garagalchanii isa immoo wasaasaan fuudhanii eegas lubbuu qofaa keessa jira hogguu maayaa guddoo gahu. Maayaa guddoon tuni kiiloomeetirii 15 akkanallee hin taatu adaree irraa akkasitti maayaa guddootti awwaalan jechuudha. Sababni maali? Sababni daammacaadhaati muudanii. Gaafa gartee 96 aduwaa jedhan san namni tokko nafe namni ka'eetichi duule jechuudha. Kaan loon oofaa dhaqee kaan lolaaf dhaqee dachiin tun hundinuu qullaa turte yokkus gaa Amaaraa keessaa akkamitti maal godhuu qabna akki godhuu qabnu lenneef ala kana meeshaa hafirnu jedhanii alii gurraacha kaja qacarcarii fi hanfaree biyya affarii fi inni waliin dhufanii akkasitti Jabuutii dhaqanii Faransaayidhatti gaa karaa addeellan ta'iniin qunnamanii waan nuti am Itoophiyaa amma dura bara 1886 magaalaa Belgium Bruxellitti waliin dhufanii nama tokko gaafa Afrikaa keessatti mi'atti hin gurgurina namni nurraa bitu Minilik haa ta'u namuutuu namni waa qabu Minilikitti haa gurguratu jechaadhaan akkasii gaafa san hongawanii galan waan kana dubani qaba maarii mataa keessa Raas Makonnoon wanni jiru ni Addis Ababaan dhaqaa jeen sana shaggar kan Finfinneen dhaqa jennaan ni jide jechuudha. Haamiti birootu jira. Haamiti biroo jeene yokkaa inni biraa deemu numa yaamala mada koo jedhaniin akkasitti waan sanarraa oofan jechuudha. Akkasitti duuba duniyaarraa saba kanaan dabre innis nama gartee nama gaarii ture nama uummanni fedhuu ture arjaadhaas ammaas gaalammada sossoo'a kana wanni jalqabu waan qullubbii gaara qullubbii kan asitti jalqabu barbaadanii akkasitti gaa inni jooynee fi nuti isaan lakkas taate jechuudha. Ammallee Haamiti biroo daranillee Ibroo Shaxaadhaa daran beekamaadha. Barruulee takka takka irrattis niin arkaa. Waa'ee isaanis xiqqoo osoo ibsitanii abbaa keessanii. Ibroo Shaxaatis mee okkoon ichi deebi'e duuba ilmi namaa kun qoomii sabni hundinuu yookiin lammiin hundinuu wanna qabdi seenaa qaban seenaa irratti immaas wanni qaban kaaleendara qaban jechuudha. Keenya kaaleendarri arraan tana 1454 jechuudha arraan tana guyyaa irraa amma Septeembar kanatti baatii Mee 15 eebbisuu teenya amata haaraa keenya jechuudha guyyaan as deemu kun Oromolleen haa beektu. Waan sanii wajjin hanga gartee golmoo hormoosootti hanga bal'aa buubaatti namni hoogganoonni kutaa harkeensa Raabadooriin jiraate nama 300 jechuudha. Nama 300 wali. Waan kana ta'eef gaafa san ammaas si'ana gartee Ibroo Shaxaasan inni Raabadoorii keessatti itti aanaa ture. Warra gartee Calanqoloo irraa tokko jechuudha. Ajajaa waraanaatis Bakar Waaree jedhaniini hayyuun ammaas nama kana waliin qabee dubbisuus Roobaa Galmoo jedhaniiti kan itti gajaarame ni jira jechuudha kutaa harka keessa. Sanirraa kan ka'e guyyaa Calanqoo san akkasitti duula silaa Calanqoo sana maarree akka laafutti seenu lola Turkii amata 3 dura dhume amata 15 taa'e Turkiin biyya teenya nama 14 akkana taa'e. Zamana san keessatti nama dachiirraa galchichi Turkii namoonni gartee gantoonni biyya Oromiyaa keessa jijjiiran tokko tokko qubatti lallaatanii magaalaa Harar kanarraa bahanii nama kana gartee qabsiisuudhaan nama kana warra ija qabu hunda dhaamsan jechuudha. Waan saba adda addaatiin affeeranii dhaamsan. Nuun fiifuu taatiyaan sun nama 35 wanni harka Turkiitti dhume jechuudha. Jeeni guyyaa san dhume. Namni lolu guyyaa san dhume. Lafoon guyyaa san dhume. Warri fardaa guyyaa san dhume. Fardiin umaa nama gariitiin hurruuma huffee keessa kuteen jechuudha. Baaraddaa'ee fardii lola keessatti. Kana hunda nama keenyarra musiibaan guyyaa Turkii san buuse Turkii fi Misraa sun ni laaffifte. Kaamaa laaffifteeti akkasitti Minilik dhufe. Minilik illee akka gaarii lolanii Calanqootti. Gaangeen Amaaraa
takkittiin eeboo 35 deemte jechuudha. Gaangeen dilli sun akkanatti eeboo addaan qaba. Namni keenya ba'a gurmuraa qaba jechuudha. Meeboo dana takka darbe takka hin deebisu lamanta sabiraa tanuma jirtu sana darba jechuudha. Akkasitti dhaabinsa san sababa wanni itti ta'e bargoobanaa kun biyya hunda keessa jira. Bakka biraatti yaadii bakka hunda keessa ni jira jechuudha namni kun. Akkasitti namni tokko gartee kan Amaaraa wajjin dhaabbatee hin dhabamu. Amaara kana fuudhaniiti qarqara gartee isa laaloo kanarra oofanii achiin ol garagalchanii bakka gartee qullubbii tanaan gara duubaatiin bakka namni itti gartee calanqololaa oole hafuura itti fudhatu. Hafuura baafate irraa jirraa ka'ee dhuma calanqotti lolu kana bakka xuulloo jan taa'u ture jechuudha. Xuulloo jalaa dhufanii dhukkaasnitti baname uummata keenya. Hoggaa dhukkaasni banamu kun dhugaa murtiin citte boo isaan diiniin duuba kutee nutti dhukkaasa. Akkasitti namni nafne dubbiin namni Oromoo hedduutu Amaaraaf gartee mimmiliqanii Amaara kan daddarsanii muka keessa oofula wallaalarraa kan ka'e ta'uu mala. Akkasitti gaalama kana namni kun damte gaafa gubbaa dhufuus Oromoon hin beekan. Kaanis gubbaa fideeti Oromoo sana fidee kaanis sobeetuma walafaan kaa'eetuma dirgimni godhe warri guyyaa sanii hin hafne jechuudha. Ibroo shaxaa garaa kana hoogganuu turan jechuudha. Jechuudha. Lolaa calanqooti keessa ture jechuudha. Mee isinuu akkaataatti gama siyaasaa dhuftan wal dubbannee jirra. Yoomii fi akkamitti eesaan gaara seentan mee jalqaba qabsoo ta'e sanirratti chaalechaa nu. Akkasii wallaahi dubbiin tuni dubbii ajaa'ibaati. Wanni qabsoo tana hogguu gartee rakkoon sitti dhufte hogguu diinni si rakkise haateeti ija dunuunfatteetuma gartee urruma seente jechuudha. Ta gaafa sanii suni akkuma reefu himetti jaartii takkittiin boochu suni hedduu hamilee na cabsiisee dhiiroo akkamitti namni kun akkuma fedhe nama godha akka fedhe fannisanii kan fedhe hidhanii akka fedhe kan fedhe gallakkisan jechuudha. Akkasittiin tattaaffii godhee hangaan waraqaan guyyaa san katabamte shiftaa kursii irra taa'u. Amaara shaambalaa digoo kursii irra taa'u jennee firdi beetii hundi wal lallaalteetuma waraqaa naa kataban jechuudha. Waraqaa san fuuneetiin itti geessin. Kana firraa dhiisee jedhana kopheen dirraan dhuminnaan jaantiin gaalla ayyee kana ittiin fufe maal ogoon itti fufe ittiin najjee xabaqaa isaa amallamaan nyaachisee hidhan darbee isammoo wanni naarraa gaffafamu kajuun eega dubbiin tun hunoo misikiriin itti masakkare wanni inni qabu darajaan inni qabu harraa galafamtu yaanii barreessanii galafuma sana ammaas shawaa dhufanii warri isa kana tinni mi'eessa dhufanii qorqorroo cabsanii gubbaa bananii namicha huccuma isaatiin afruma isaaniitiin fannisanii eegatu booda ifi fajjeesse jedhanii ragaa bahanii jechuudha. Dharatti ragaa bahanii fi dharuma kanaga jijjiiruun yaa humna barbaadde ani duuba anatti qaceelan jechuudha. Ana kana dha'utti seenanii duuba wanni baabura namni tokko baaburan koriin albeergootiin buliin jedhanii waan yaadanaa kennaniif akkasittiin duuba dhiiroo maaltu wayya jee duuba biyyuma Sumaalee tanallee fagaattullee ka'ee diri jibbaata godha jee ka'ee akkasitti kaasoon deemuu hoggaan ammas cira dhufu. Basheemuu saqalee galamsa qabanii baatii sadii galamsa hidhaa taa'aa jiran darasaa 10 wayya. Namichi keessummaa bira dhufe kun maammasaanii iboo maammasaanii gaangee naa barbaade. Amma nama kana dhaqee ilaalu malee intaatu dubbiin gaangee naa barbaadiin jeeni. Akkasittiin ka'ee galamsa dhaqe. Hoggaan galamsa bakkatti gaangee hidhadhuuf naaf himanii ka'eetiin gaangee bakka san geessee hidhee biiroo boolisaa sana waajjira boolisaa san dhaqee hoggaan ol seenu maaliiti obboleessa kiyyaa hidhaa jira dubbisuun bira. Jeeni ishee Muusaa jenna ati hoo maali Abdulkarim Ibrahim jeeni akkasittiin seene. Sheekni duuba nama dullacha nama ilmii dur warra qaree shaakaana ittiin itti haasaweetti duuba na beeka waan dur na beekuuf yaa ilma kiyya nuutu kana sujuudee gaggodhatee fi amaarri siidaa mataa gubbaa nu faayee haala kana keessa jirra jedhee duuba qawween qabaatii ka'iitii na wajjin deemii duuba shiftaa taanee jiran naan jee wanumaan an duraan qabu natti jabeesse bantiila natti hidhee
hamileen tiyya daran jabaattee asii haanee duuba miijatan darbakooroon caancoodhaan ammas biyya takka dhaqnee jechuun sinqillee bakka jallayne bakka jarri taa'u san. Ogguudha yoo harattuu garee jechuudha. Nama karaan takka karaa baay'ana nu gala. Shiftoota barbaadaa. Akkasitti harifa mukana dhufne jecha kana marifu kana garee jechuudha. Boshee akkasuma uummata miti uummata bira dhaqanii miti. Wajjiillee loluun hin danda'amtu nu deebisiin jeen. Akkati kaanee biyyuumarraa dhufnetti miicata deebi. Yookaan miicata deebiin maal guyyaatti aanu magaalaa jira. Magaalaa tana baanirraa namni dhadhaan hambifnee dhadhaa daa'ima harree meeqatamtu dhufee jira. Nama kana hunda osuma magaalaa keessa taa'ee waa gurguratu. Buna keessaa taasisni dhaabnaan aboo wambadee dhufe jaaniituma akka aboo jara kana hunda daddarban nama hedduudha. Qabeenya isaanii dhadhaa daa'ima waan adda addaa kana hundaa'uu saaman. Hoogaa namni waa gurguratu nama diinaa nama ajjeesu nama karaa deemu nama horii dila kanaan deemu. Yoo taate nama kana biraa nama biyya naatu ajjeese ilma maammire irraa ka ajjeese waa jara kanaa miti laalaa jenneen idaan isaan duruutu ayyachaa bulan jira meeshaa kana hundaa'u humaa nuti gaadhaadhaa firanne daa'imaa firanne wanni takka wanni irra namichi jara kanaaf deebi'u nafne nuun jedha michi matooraa qaba hayyatu bakkamtu mana jarri mataan haabaanii biyya isaanii dagalan haala inni gajaran hogguu hamsaala qarrasaa sadha eega nama finjaanii hogguu baatan deemaa jechuudha miila bahar deemaa akkatitti gaa musiibaan tuni alumatti hidhamtii ganamuu wanniin arku tuni dhiiba biyya buttuu yoo iyya maaltu namatti hirmata buttuu duba kun bineensi buttuutu biiroo tattaa'a malli maali kun egaa waan firraan halaala dhawaniin yoo arkanne malee waan taatu haanee asii gaa nama 12 taanee baalee dhaqne jechuudha baalee keessatti gidee lolaa dhaqne gidee amaarri ogaaden cabsee baaletti gaa duule jechuudha. Warri baaleetiis san dura namni 50 isaanii dhaga warra naannoo laga dhaaree qubatu ogaadeen waa beeceetti dhufee aboo nuti qawwee bilaashi Sumaaleen namaa kan nuti jaaniin namni 50 kun kaanii dhaareerraa kaaniiti jara Sumaalee kana wajjin Maqdishoo dhaqanii mi'a horanii dhufan jechuudha. Isaanii gari kana amaarree dhaga'ee jechuudha. Akkasitti jarri 50 kun isaanii dhagaa dhaareerra qubatee taa'u. Amaarree 7 namni 70 namni 7,000 meeqaan siyaasa namni suni 75,000 maal isaa meeqa ta'a? Ani nama guddaa duule amaarree ajajaan wanni hidhaatis waraana kana fudhatee duule jechuudha. Hogguu laga dhaaree kana amaarree dhaqee jaratti jara faana dha'uutti seene jarri ka duraanuu qophaa'e nama 50 nama dila kana addaan facaasanii dhalaallee mooyyeen hiikkatee ani jaqiyyaan biyya isaan keessaan deemee argee nama dhalaallee hiikkatee jechuu qabu. Akkasii amaarri tokko namicha imaamatti hidhanii koofiyaatti maranii gindhiiri galchine. Hogguu inni karaa gindhiir deemu Useen buneen faansa karaa eeganii namicha ammaa digadhiisan rasaa. Hogguu rasaa sarara dhaaban gaangee irraa bu'anii jammaa miilaan akkas diqqitti gaa namichi ajajaan waraanaa suni wanna gale jechuun gindhiiritti galee saba kanatti gaa baalee keessatti lolli faca'ee namni Maqdishoo dhaqee aboo biyya Sumaalee tinqii fudhadhaa dhaqaa qawwee bilaashii jennaan gaala tokko nama 5 akkasiin namni bachoo fudhatee daa'ima fudhatee biyya Sumaalee dhaqee sanirraa nama 3,000 turkatee galee akkasii gaa isaanii lola kana keessa jiru itti dhufne jechuudha. Hoggaatti dhufnu lola saniis gaa akkasumatti waliin nu oofee gindhiirirraa nu oofee amna guyyaa 5 nu dhiibee gammoojjii nu fide jechuudha. Naannoo imeetti lafa dhiyaattu nama dila kana gaa nama sa'a gaalaa re'ee kana hunda buqqaasee dabarsee akkasitti gaa rabbiin irraa lola saniis ni dhaabee akkasitti gaa lola jalqabuu biyya kana jechuudha. Lolli kun lola fincila ijoollee baalee kan jeneraal Waaqoo Guutuudhaatiin hoogganamu ta'uu isaati moo? Kuni kani warri gaafa sanii warra Useen Buneetiin hoogganaman jechuudha. Waa Useen Buneetiif kana kun baalee kuni gamana. Gamanutti aanu gana kaan gana hun nurraa fagoo jira guusan. Ani hogguun waa beekee jara kanatti hin dhufe jechuudha. Jarri dura Sumaalee dhaqee jara kana jarri Sumaalee dura dhaqee warra orma kana jechuudha.
achiin booda gara bahaatiin qabsoo eegaluun gara biyya alaatis deemtanii rakkoon isin mudachuu tan dura gaama ani miilaan soon deemuutiin Magdishoo dhaqe yoggaanii dhaaboo warra dalloo waaqoo hoogganu dura maal irratti hidhamtan achirraa eegalee akkasi wanni itti hidhamu ani nama lamaan harkadhe karaa deemu kanatti dhidaame jechuudha harreeti yaa fudhadhee warra dhalaan jira kanaan na gargaaree akkasii gaa namni kun halkan kana galgala jalqabnee osoo deemnuu bullee ganama duuba gaa Magdishoo wasana Sumaalee tarkaanfanne jechuudha. Wasana Sumaalee hogguu tarkaanfannu amma gaa na dhiheessaniiti na simatanii waan gaafatan nama kana hedduu jaalatanii akkatiin booda gaa hoggaa isaan akkati arkuwaanis gaama maallaqa illee nakaa kennanii harreellee 70 gurguradhe magaalaa keessa hogguun dandeemu waan namni waa dubbisuu gaarii miti isaan waan ulaan rakkatabame kana maqaa biiroo kana naa dubbisu harkaniiti lammata na qabanii darbanii achiin hudhanii Magdishoo nageessanii Magdishootti illee namaan beekunumaan hime namni dhufe kuni na hojii haasaweetuma kutanatti hin deebi'u jechuudha. Akkasiin booda gaa eegas baa hidhaa bahe hidhaa baanaan mangistiinis haala kiyya warruma baalee kaniin ani himu kanarraayi wanni shakkii fi Sumaaleen qabdu irraa haqamte namni kun nama gartee qaabsoof deemu jechaadhaan na beekanii anaa haala kana keessa jiru dallorraa namni iyyansa gartee warra waaqoo faadhaa kan Sumaalee dabarsu dhufe jechuudha. Adam Giloo yaniini waraana hanga wahii fudhatee dhufee akkasitti mangistii Sumaalee cercersee tokkuma takkatti gargaarsa kennanii akkasitti ani manni waraanni maaluu dhabamsiisuuf deema jee kana wayii waatee gaafas gaa gargaarsa harkatee gargaarsa kana wajjin nama deemu dhaban Magdishuma keessa ana qabaatii takka beekuu daadarkaan irraan bahin kana malee namni dide namni mandinu askaraani dide hamsaaraqoonni ni dide amma ala kanatti wanitti barattu takka matooraqummaa barata takka saffaddubbaa jenii hamsaaraqummaa qofa baratta jechuudha. Akkasitti gaa jarri kun hundinuu magaalaa keessa akkuma akkana olii gayyaanii warra baratee yaamanii dadhaban aboo haa warma kanaa wajjin yaa anis yoo namni kun hin deemin bu'aan takkan argamtu namni waan kana katabu hin jiru namni waan kana suuraa fuudhuuti hin jiru wajji deemuu qaban akkasitti gaa haadhee gaafirraa ifumaaf anaa deema jeen hoggaan juugaa kaameraa dheertuu naaf kennanii san boodaan ammaas qalamaa fi daftaraa fi galmee naa kennanii akkasii gurbaa tokko wajjin duuba gaa biyya seenne isa waraana kana wajjin seenne gaa biyya dhoynu boruun irratti amaanutti horii huutaa jeen namni kun akkana miilaan dhaabbatee ta'a jechuudha oguu nuti ol seenne nuti fi qabeelti fitte dheekkaa kana jaldeetirraa dhoor kana jechuudha namaan horiinee irraa buusinee fi nyaanne waan kana ta'eef ammuma haa waan gootan godhaa jeniin ijoolleen achuma kanuma san kaateeti miinoo barsiisan tana gaara hunda afanii akkatti hidhanii gaara gamaatti hidhanii dachitti hidhanii kaan awwaalanii tidhiisan kanama za'a lama goohaa dhufe geeradha garra qaqqabuuf deema namaa sa'a tokko hambisuun ta'u. Akkasitti ka dura deemu hogguu jarri torbaa dura deema torban kun gaararraa ga'ee hin akkasitti ibidda sanirra ejjechuu sodaatanii duuba deebi'an jechuudha. Amma dhajajaan faanarraa dhufeeti dirqiidhaan deemaa jedhanii yoggaarra jetan bakki sun aaroo tokko ol ba'e bakka jarri torban irra jetan sun aaroo guddaa tokko ol ba'e aara gurraacha. Ka oliin baqadha jiru wanni haata miinuma haata jechuudha. Akka manaati uummadoo haatana haata achi jaajuu sooma haata. Akkasitti guddaa san keessatti gaarri sun gurraachumee dhume jechuudha. Gola eela roojii jennin gorti sun eela tokko jira kan nuti dhuynu. Akkasitti gaamaarri sun baqatee hoogganoonni rooppiidhaan okotee helikooppitariin nageellet dabarsanii kaanis ormi kunis baqateetu namuu gara rabbisa baase kutan jechuudha. Osoo dadhabbii qabaachuu baannee guyyaa sana osoo namni kunilleen akkasitti laffa'ee gammoojjii keessa deemuu baatee gammoojjitti dhiyaachuu baate silaa farda gaala 100 baqatee irraa hotee jechuudha. Gaala illee silaa abbaatti isaanii akkasitti daadarkaan lama wal agartee jechuudha. Karaa deemuu fi biyyaa kan akkatee akkasii baatii lama nu dhahee jechuudha. Ganama da'a lama dhawa gudee malkaa loon bu'anis ni dhawa junama adaadi
Boota eegatuun barachuuf teenye amaarri hogguu ifiif dadhabe warra Rophilaa ofu kana Israa'elii fi Ameerikaa akka ta'an himan jechuudha gaafa sana. Akkasitti egaa lola hamaa san keessaa Rabbiin nu baasee uummanni nama waa xiqqummaattu miidhame malee kan miidhame kana Rophilaa kanaatu bombii rasaasni fi bombiin inni darbu hamtuudha jechuudha. Gaalli kun walitti bakkayyuu walii horee walitti qabama keessa buusa. Loon kun ni faca'an jechuudha guutii dutan muka keessa waan faca'an jechuudha. Gatuu hin dandeenye. Akkasitti egaa lammata Baalee deebi'ee Baalee ammas gad deebi'ee Mogadishuutti wanna goone yoo lammata oguu deebinu akkasitti nama keenya namni mani ka'ee yookaan namni biyya Sumaalee keessatti mirqaanaan ka'ee jira dammaqee dhugaa Sumaalee dhaynu Sumaaleen duruutu Arooshaa biyya wanni dhayitee wal ta'an jechuudha Arooshatti mangistiin itti Sumaalee fi Itoophiyaa walitti fidanii lolli akka dhaabamu jedhanii walii galan goonutu dhufnu amma deebi'aa waraqaan natti dhufte anaa qaree afaan Ingiliziin katabbiina you have to go back to your country immediately jettu maashaallah. Duba egaa akka dubbiin akkana taate maal godhuu qabna. Haa nuti biyya sana maal isin hin gaafan nyaataas nu kenna isin hin jennu qurxummii tana guurannaa akkam laalta jenneen jira laaltichaan qurxummii tana nyaachuu nu dhorkitanii haa nyaadhaa jee namichi taa'aati nyaadhaa jee akkasitti ijjennee uummanni keenya kan Mogadishoo jiru nutti dirmatee akkasitti nu gargaare jechuudha. Egaa achitti egaa walaba taana jechuudha Sumaalee keessa walabummaan duraan hin jirtu yeroo duraatiin kaambii godhannee shoomoo teenyaas bishaan dhiindee dhagaa keessaa guurree akkasitti egaa haala gaariidhaan jiraachuus seennee anammas Mogadishoo dhaqeetiin uummata keenyatti dhaqee aboogaa dubbiin wata durii miti jarri gaafun walitti deemti fidee malli maali akkasitti ka'ee magaalaa keessa walii yaanee namicha tokko tujjaara haa mana isaa kireeffanne naa isin gargaara haa jee warra wadii qondaala hunda bira nuun dhaqee nu gargaaraa jee akkasitti nu gargaaranii gargaarsa kanaa fi kabiraa ijaannee ammaas gale asuma akkana jaanuuti diyaad barreeffaan askarri biyya qabate guudha namni ganama dhaqee ana ganama subii ulaa duratti hin eege akkasitti gaafa sharmaarkiin du'ee qabate jechuudha. Namichi inqilaaba godhe kun maal jechaadha gabeer jeniin yoo ta'e meetirii takkaa cinaa ta'uu hin dhabu gabaabaa yoo irra gabaabaa qorneela oguu dubbii teenya dhagee xinqii teenya itti himne akkana taane nuti har'a amaaraa wal taanee jirra nagayaasii miti diinaasii miti sana jecha nurraa yoo fageeffatanu namichi yaaduma keenya dubbate yaaduma nuti mataa qabnu haduraanuu feeddagaa oolu kanuma nuu himeewu eega inni nuu hime duuba baasaboortiin qabnu kam jedhu gosa nuu katabe khaarijii akkatabe khaarijaan nagahee dutti katabne nagahee duun boru fotoo fidaddaa jee fotoo fidannee itti kenne haya boru ni fudhattan jeen baasaboortii maaliidha. Ammaas uummanni tokko hawaan Oromoo tanan feeneetu biyya Sumaalee kana keessa ture jechuudha warra ala baratee askara isaanii. Ifii ka'anii biyya seenanii waa takka godhuun fedhan. Nama godhummooti hin dhiisan jiru. Akkasii gaajarri kun dhaqanii irraa dubbii teenya balleessan namichi numaafuu facaasee fotogiraafa kaleetti geessine danda'a jennu kenne. Ani kitti hin dhiichise bu'aa labaan maaliif haalaan beeka. Amma gaanuu akkana jiru. Nama kana nama dhabnee qawwee mi'a finnee markabaan buufne eenyutti hira. Namni nama sadiin arge. Hajjii janiin tokkoon Dammajaa janiin tokkoon Abdul Maamad Saanii janiin jara sadeen darasaa arge boo isa hajjii boo hajjiin tana namni gabroomu bakka hajjii dhabu waan qabu hottaatti kaambiin singeessa jeetiin jara sadeen kana kaambii geesse boodan ammaas nama guddaa keenya Baalee dhufe kan Sidaamoo dhufe fi Hararii dhufe Mogadishoo cabee jiru kana waa'ee lolaa beeku barnoota fedhan kana hundaa'u akkamitti finnaa biyya tana jeetiin namicha gartee biyya Iraaq irraa bakka bu'aa ta'ee magaalaa jiru dubbise gargaarsa nuuf fidee halitti gaa nama Mogadishoo nam torba kun Mogadishoo irraa hanga Barbaraa dhufutti maallaqa waan isaanii barbaachisu agarre jechuudha. Akkasitti nama 2,000 baasuu irratti ijaarranne jechuudha sagantaa.
laakiin nama deemu kana keessa namni biraa dhufe jechuudha. Wanni tuni yoo ka gaariitti qorachuu baatan nama dhibdi. Namni kun hogguu xiqqoo taa'uun harkaa utaaleeti safaaraa dhaqee safaraa Sumaaleetti harkaf kennee kaambii baafatee akkasitti dubbiin baqayte jechuudha. Amaarri nun beeku. Katamaa ifiruu guyyaa san shaaran Amaarri mangistiin Haile Sillaasee shaarte. Kamitti waan guddootan waan xaxamee deemu kan ati kuban qabne jedhanii shaaranii ka Sumaaleen beeku ka Amaaraan beeku ammaan nu kana namni giree san keessatti waan akkanaati hojjetanii jee namni Oromoo teessisa bahaa tana namni guutan herreguu hin jiru. Akkasitti kaaneegaa firraa kaanu egaa dubbiin baate osoo dallaa sibiilaan duratti hin jaarre mala haadha wannu jennee nam 36 baatii Oktoobar 17 bara 1970 biyya Yamanii haanee wasana Sumaaleetti buune. Dhukkaa wasana Sumaaleetti buunu horii dhabne gaala dhabne waan dogoggora buune immoo namni namichaan immoo lafa mijjooytu tani asabii fi leelaa jidduutti beeyta eniin beeku. Lafa gaattee diinni itti nun beene cin nubuusi jenneen. Kuni asuma fideete wannan nubuuse saahil jedhini bulhaar jettiin Sumaaleen. Akkasitti haanee awwaaluuti gaalaas dhabe nama Sumaalee kunis waree nama dogoggorri keenya as karaa qabna jechuudha. Haafii barneetaan akkasi. Wanni sibiila wanni koofiyaan isa waan biraati. Akkasitti gaanjarris Ameerikaa gurraachaa bu'e jennii wanni Sumaaleetti dubbii dabarsanii Sumaaleen akka sossootee jechuudha Sumaaleen. Maaliif kaleeleen qilaaba godhan biyyi amma dura hin sakanne hin qabbanoon akkasitti gaa nuu deemu kana nu marsanii nama tokkolleedha poolisaan wattaaddarri sun nurraa dha'e nama tokko Ramadaan jedhanii kadura shahida ta'e nu kan isaa mucaasanii jechuudha. Akkasitti Ramadaan san dhawanii nulleen hogguu kallaan Robbidaan akka nu gubbaa taphata. Makiinaan achii billijetti gamanaa billijetti karaa hundaan soodoo hundaan. Qatiggaa booda walitti dubbanne eegas walitti dhiyaanne itti himnaan gareen nuuf laafe gareen ni jiite jechuudha gareen ta'u abadan mangistiin eega beeyte booda waan jennu hin qabnu geessu qabnu gareen namni dhabnee haa jennu jedhanii guutti himnee amaaraatu nu darare ni beeytan isinii magangalummaa isinitti baqannee jirra namni keenya guddatee biyya teessan keessa jira jennee itti dubbanne jechuudha. Akkasitti gaa warri kun irra caalee kan nu hidhanye hidhamannee irratti amata 5 bultii 12 hidhamnee gaafa kaan duuba nu eebbisanii gaa hidhaa baanii jedhanii lakkii maarree orma kanaa waan gadhiifnu gudura wanne siyaasaan nuti dhageenyu hanga nuti harka qabannu haa ta'an yaada ijoolleen ni himanii haa ta'u sun hundi ni hafte jechuudha. Sun hundi hafteeti kaanee hidhaa baana roppilaa lamaan nu gate innaa shakkii roppilaa lamaa kawal jala deemu kun cinaan keenya roppilaa biraa keessa jira kun booda jira jechuudha. Akkasuma malfishoo nu geessanii malfishoo dhainaanii fuudhaniituma barandaa diyaad barree nu geessanii namni guutee diyaad barree duuba namni darajaa qabuu fi qondaalonni kun akkana guutanii jiranii diyaad barree himee biyya teenya wanni malee seentan baasaboortii malee seentan biyya teenya baasaboortii malee ni baatan biyya teenya baasaboortii malee ni mi'a qabatanii nutti seentanii dubbiin ta'isan hamtuudha namoo isin dhiifne uma bahan deema alas feetan amaara galaa feetan asxaa nuun jee akkasitti gaa nama makiina irraas rarra'uuniin harka jechuudha bahuun diyaad barree dubbiin akkasii miti nuti wanni duraa ayyaannu isin mi'a keenyaa fi nu kana waliin dhoositanii haala mijjaaya gu'aa agartan nu gadhiiftan jechaadha yaanne ammoo nuti hanga hidhaa jirrus qaabsoo jirra ummanni keenya duraan kan isin jaalatu illeen hammaate kamin nama keenya hidhan jedhanii hammaatee jira nuti dogoggora biyya keessaniif buune biyya obboleetiin biyya isaatti dogoggoraan bu'an waan namatti hammaatu jee akkasitti itti haasame if qorrofeetiin akkatti manni hidhaa waata kanurraan fuutuun jee namni kun hogguu qaabsoof manaa ba'u hidhamuu beeka capuu madaa'eetuma rakkachuu beeka ni du'a waan kana hundaatu if duratti tarreessinee kanarratti tarkaanfanneeti baqaabsoo jalqabne sunis sanirraa takka waa takka jiramnitti dhufe hin jiru hin jeen takka
wanni nu miitee galiitiin gaara gubbaa'e nuura bilisummaa gaara keenya irraa armaateenyee agarra. Wanni sun waan akka illee nu goone. Fedhii teenya san yaada cimaa nuti qabnu san nurraan jijjiirre. Kutu lafaa utaadha jaarsini. Namni Itoophiyaa irraa hin waa qabajuu kun guyyaan kun arbaa nuuf walitti qabamee yaada tokko kanaa fiddan jeen. Amaarallee hajaarraan qabu funyaan dho'ine jee dubbattee barbaadame. Guyyaa san torbaan san nuti rafne. Torbaan san laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a lama seenetiin sa'a takkatti ba'a. Sa'a saddeeti seenetiin sa'a takka ba'a. Boruus akkasumatti nuti deebi'a. Jaartiin ajaa'ibaati kitaabaan ani qara'ee dhiise san kaartoona deebifti. Kaartoona deebifti. Akkasitti na rakkifte warra raadiyoo Maqdishoo keessa dalagu hunda yaamee haadha dheeboo na gargaara jaartii tanarraa qabaayee. Alaa kulleen seenaan Oromoo biyya Sumaalee jirti gaafatan bakka biraan jirtu osoo dammayni jiraatee namni waa barate laayibaraarii san dhaqeeti. Tuuni dan Khartoum University Khartoum keessatti seenaan Oromoo achi jirti. Kitaabban gurguddaan kun biyya Itoophiyaa keessa ka Oromoo irraa dubbatu hin seenu sanichitti jira. Gurguddaa hangana gahu. Anu sadiin harkadhe jechuun kitaaba hangana gahu sadii. Achi Maqdishoo nama bira kaayatee jaarsi duunaan jaartiin akka inni didde malee kitaaba sadii kaajaabe qabu gurguddaa. Akkasittiin duuba guyyaa san duuba qophooyne jechuun guyyaa sanitti gaariitti qophooyne. Sooressa Oromiyaa jaarraa Abbaa Gadaa Somaaliyaa keessaa gara biyyaa deebitanii bahan qabsoome yoomiif akkamitti akka jalqabdan gara siyoonaa deebitan takkammaas. Duuba hidhumaa bahuun keenya amata 1975 baatii Oktoobar 21tti hidhaabaane. Hidhaabaanee duuba Diyaad Barreetiin eegala hojii haasawinee illeen waan gara isaatii nuuf qabu haasawee biyya teenya barbaaddanii biyya teenya barbaaddan jettanii nu hamattan je nu biyya teenya tanattuu nama dhabnee je bal'ina kanaaf namatti dhabnee je akkasitti gaanutis gaanuba nuti akkamatti haraarraa nu mashitaniiti nu gaggeessitan jenne yaanne malee amata shamamutuu nu hiitanii yaanne namni keenya immoo osoo afaan Sumaalee kana jaalatu osoo Sumaalee jaalatuuti raadiyoo kana afaan hin beekne bitee caqasaan je akkasii gaa duuba jennaan gaa akkasitti if keessa deebi'ee jara dachaasaa jee jara makiinaa horuuf dachaasaa jee dachaasanii wanni jeen nama sadiin isinii godhe tokko jeneraal tokko meejera tokko shaamballiidha jara kanaa wajjin mari'adhaa isin kasumaa Itoophiyaa lolu ugaadeen warri Oromoo hundinuu waan takkaan natti deebi'a waan takka irra walii galaa natti deebi'a jee guyyaan arbaa kanaatiin nu qabe arbaa kanaa. Akkasitti gaafalee dhufne nutis gahaanee tapoo torbaan guyyaa ajaa'ibaati guyyaan kuni jennee laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a 8 seenetiin takkabba. Intaltii fuuteetuma biyya kaartoona darbiti silaa bakka sanitti deebisuu qabdi taaqeetatti hin deebiftu. Akkasitti warra raadiyoo bira dhaqee gaa duuba xiyyoo sanarraa qabaa jeeni soo kana jirru kitaabni gurguddaan kun hundi biyya Sumaalee jira kana Jarman, Itaaliyaa, maal kan hundi katabame kun yoommoo kaartuum dhayitee kanuma akkasii jira jechuudha kitaabni. Ka Ingiliis kana kitaaba tokko fa'aa ilaa ammatti namni naa erguun dhabe jechuudha. Biriitaanikaa jedhan kitaaba sana. Biriitaanikaa jedhanii ammaa kitaaba tokko jira Jarmaniin katabame. Kitaabni suni wanni Amaarri Oromoo godhe Kiristiyaana hunda qaanfachiisa kan jiru kitaaba Jarmaniin katabame. Nam tokkotu doktora Jarmanii Suudaanii kitaabni sun amma gaana biran jiru biyya Suudii jira jee akkasitti nuu hime jechuu biyya Kaartuumitti. Kitaaba sammee barbaada kitaaba xiqqishaa jee hanga takka xiqqishaa afaan Jarmaniin katabamee jee amma maqaa isaallee irraanfadhe maqaas naa himee waa hunda naa hime jechuudha. Duuba akkasitti kitaabni eeyitee jira yoo jeete taariika Oromoo Suudaan fi Somaalee bakka biraatiin agartu. Bakka irraati faca'ee jira Itoophiyaan kaan arshibna itti awwaaltee sanduuqa keessa ta'a jechuudha. Akkasitti gaa duuba guyyaa sanii qophooyne dhiyaanne anis qabxii 29 qopheessee yaa'ii sanarratti haasa'uudhaaf
qabxii sana takkitti marratti narraa dhaabanii takkitti Oromoo irra tajjeetu irratti hin dhaabbadde jechuudha. Taan akkati gaalamni hin gammanne milqaan hin jiru dhaabbatte jechuudha. Tasanii awwanii narra dhufeef hogguu gaalamichi tokko kan dura dubbatu kan Somaaliyaa boo'uun hogguu irraa bu'ee anaatu harka baasee awwanii hin dhufeef Oromoo jechaa kana nuti illee hin beeku hin turre. Ollaan keenyas hin beeku. Somaaleen hin beektu. Afar hin beeku. Amaarri hin beeku. Amaarri gaabbisee jira. Namoota hin beeku nuti isii tana seenaa teenya agarree maqaan keenya nu mul'ate awwaalaa baafne isa kanaan Somaaleetti himee akka Somaaleen nu wajjin beeytee duba maqaa kana kabaju. Saniin dubbachuu fedhan. Akkasii gaa dubbiin dheertuudha. Waan kanaa kanumarratti hafne cootoo kanaa hin fixin dubbiin dhaabbatte. Haa ta'uu immoo ka'uun keenya maalirraa ta'e jara OLF kana nuti golarraa dhufne jenna. Aboo eega golarraa dhuftan gaariidha. Ma jaarmee qabdan jaarmee guddaa OLF hajuu biyyaa qabna jenna. Gola jee mataan isaa gola jennaan jee maqaan. Haa egaa hoottaa eega gola taatan nutis gaafi kunuuti OLF jenna nuti dhibiini. Isin gola jettanii walii ijaannee jabaa takka haa godhannu. Haa akkasitti safaraa Suuriyaa dhaqeetti haasawee fiti jejjara san duba namni. Oggoon dhufeetti mul'tii sodaana jechuun dhaynu yoo kafalatti ollaa keenya jiru kana dhayne malee nama raffar jira gaabar Falastiin. Hasanin dhaynuu jedha. Eega kaasaniin dhayne galaasaafaa nama 5 moo 7 moo 8 taate. Aboo gaa eega isin ichi sodaattan kunoo arma dhufnaree kana Falastiin kana dhaqee jiru tiimnaan namichi Falastiin dhufeetuma anasitti isin naasooyisiitu jedhe. Wanni feete dhuftu anaa isin irraa gaafatama. Kaati waajjiraati jenna wajjin dhaqaan jechuudha. Akkasii kaanee gaa waajjiraa isaa dhayne eeyisa jirtire. Aboo jaraa himaa hogganoota keessa kaandisaa baa keessa jiru. Fedhu ra'iisa Itoophiyaallee haa ta'u himaa jedhee namichi naatu bakka takka bakka dhooyisaa jira. Kaastoodii jenii bakka namni tuyne. Achiin safiira kiyyaa fi safiiraa fi ra'iisa kiyya malee doosee san abbaan fedhe laaluun danda'u qulfi qabdi. Naatu citti isinii tiisaa. Kottaa himadha hin himan. Akkasii isin warra inqilaabaa deemu jennu warra kuudetaa deema taa qabu jennu isin qaabsoof hin deemtan jennu. Dubbiin sun hoggaan haala kana keessa baradhee garabshaan nutti taatee addaan kakaane hogguma sanii yaadan. Ammas baharuun faa wanni jedhan jeneraala tokko asmaraa qabna tokkos maarree qabna tokkos shawaa keessaa qabna kaan harrarii qabna jedhan. Eegasu kuudetaadha jechuudha. Dubbiin sun ammas taate 8 keessa taateeti wanni dhaqee mangistuun hunda isaanii dirqim godhee fixe jechuudha. Akkas yoo taatan malee yoo bilisa baataa taatan. Dr. Baaruun faan Moqaadishoo turan jechuudha. Marti hin turre magaalaa safar dhufe. Gas booda gama gaaraa akkatti seentan yoo duran ibsitan. Akkas fayyade. Akkasitti gaa kaanee nuti hogguu gaa Addis Ababa jira jedhan golli mata qabanneetuma kaanee waltaane jechuudha. Amma gaa elemoo qilxuu kuni ka'eesseen dubbiin tuni ummata keenya dubbaatota gartee Suuriyaa barate kan sabaana daree kana mataa wareersiteeti tokko isaan keessaa ijoollee fudhatee biyya seene maqaa Somaalee galbeetiin harar onni bookee baale seenee baaleen bookee dhufe akkasii warri biyyaa waliif fidan wal beekan gurbaanii beekanii elemoo fi isaan kana waliif fidee wal taasise jechuudha. Akkasii elemoo isaanitti hidhaate. Moqaadishoo keessatti jechuudha. Lakkee gaaratti. Elemoo faana hogguu seenan san jarri kunis seenan. Wannaan itti ulfaate gartee pireeshiin godhaman akka hamatti Sumaaleen tun jara gaggaarii jedhanii kana gartee wasa malee waan dubbataniif jecha jarri duraan biyya seenuu dide kun isaan kana tokko of kenne. Nama hawwiyyaatiif hoggaatee fudhateeti baalee dhaqee osoo baaleen dhaqeen mul'is kana fudhate. Mul'is kana wajjin baalee seenanii baaleen bookeessanii bookeen harar dhufanii harariin Addis Ababaarraan maqaleessanii maqaleenu wanna dhaqan. Jara gartee Eertiraa kana dhufan jechuudha. Jara Eertiraa bira hogguu ta'u ammas hin taaneef. Isa jechuudha dhiiseeti ka'ee wanna kute jechuudha. Soodaan dhaqee maatiin kun. Hoggaa soodaan dhaqu kuni kophaa hafe jechuudha. Amma gaa warri Eertiraa moo biyya keessa nu dubbiin jalqabde elemoo baananii beektaa elemoo kun qaabsoo jalqabe jedhanii ka'ii deemi jedhanii ajaa'iba namni wanni kun eenyu mul'is kun qabu kan afaan tokko hin beeku afaan Tigree hin beeku afaan Amaaraa hin beeku Eertiraa ka'ee Addis Ababaa dhufe Addis Ababaa ka'eeti bakka isaan jiran san dhufe hogguu isa inni bookee dhufu jarri kalee duruu isa dura kutan
musiibaan itti bu'e gaajaratti chitti wanni balaan buutee lolli guddaan bu'e jechuudha. Yogguu dhufu dubbiin dhumte elamoon jiru namuu shahiidan akkati ka'ees maalee dhufe nuu hidhaabee walitti qabu. Kana gaa qissaa kana naa himi biyyittii carcara akkuma jirutti duraan hin beekne eegaa gaa elama faan shahiidatan namni beeke. Baandiraa hogguu harka baandiraa Oromoo Amaarri fuudhee deemuun tana namni ka'eesuma belgee namni shaabiin osoo duraan beekanii ho'isinii maayisanii himi. Kwaii liqimsanii akkasitti gaa dhufee naa hime aboo waa ka'e. Anis gaa warri mukhaabarataa huni akkasitti na fuudhanii waajjira na geessanii na gadhiisanii dubbiin bal'oo keessan seenu. Akkasittiin gaa ka'ee mul'is fuudhee halkan qophaa'aa bullee huccuu jijjiirannee maawwistaa adii shamiiza adii goo'ii adii imaamata adii kophee adii dhalaan Sumaalee hogguu nuti gara Sumaalee keessa ol yaadu annuun fooqa nuur jettee dhalaan Sumaaleen tuni ni nama kana fee Islaama jaalatte du'e jaalatani akkasitti kaanee hargeessa dhufne ganama subii qorree Maqdishoodha nama nuqban guyyaa sadii na dhagee akkati hogguu hargeessa dhufne yaa rabbi guyyaa nan naqiniin jedhe magaalaa sana hundi hin dhabeetti mana hidhaa qaamata shanna hojii taa'e qaamata sadii taa'e qabaatii lama taa'e gaaltaqii jala ta'anii taphatan akkasitti makiinaan cabxe hogguu nu garagallu hargeessatti garagallu baleestiraan bin kaddagaa jedhanii buunee ichi bullee isaan bariisaa dhufan sijaaraa hogguu lama xuuxeeti furgaasaa nu jimaan akka gaariitti qabaanii dhufan haanii korree fudhata akka zaashanis seenne akka faranjiitti zaashanii ganama magaalaa seenne maadhee keenya ka bakka san jiru dhayna ka magaalaa keessaa qabu yogguu dhaynee olaatti dhooynu ni bane isin lameeni ammuma asirraa baay'ee magaalaa tana walinaati waan isin Maqdishoo gootan namni irraa hammaatee jira ammumaan tan magaalaa baay'ee achi hoteela tokko Hararri jedhanii hoteela kana jala teenyeetuma hogguu addaate gadhiif sa'aa lamatti arabsiyyoo jira za'aa shanitti kalabbee jira wasanarra jira jechuudha za'aa shanii akkasitti jimaa binnee akkuma gaala jabuutii dhufee guyyaa sadii agabee guyyaa shanfaa agabee kanatti gaala nyaannee akkasitti biyyaa karaa biyyaatiin halkanuma kana ammas sakaraan jimaa kana quufnee mirqaannee lafa kana tiraakteriin qotanii dachiin hundi hallayyaadha miillee onayti akka ammas achiin nuqufta asin nuqufta akkasitti qabrii lafa isaa jala lafa isaa dhufnee xiqqasho shilim jennee hoggummaas jalaan bari waan ammas lafa isaa irraa osoo yaanuu tulluu guule halkan sadii bullee achirraa kaanee qondolo haarraa qondolo akkanatti adareen tura kan nama jiroo ta'eeti baxalaq jetteeti magaalaa akkasitti xiqqoo gasiinee bullee achirraa kaanee Awwadaay guyyaatti aanu sa'a shanin dhufne ammas Awwadaay boo Haaji Hassan beeyta Haaji Hassan beeyta yeetiin gaafadhe naggaadeedha gimaa dura Maqdishoo dhufe hunnoo qorqorroosanii nuun jeen Awwadaay mirga dhiifnete achiin qorqorroosanitti utaalle gurbaan jima gurgura jedhi nuuf yaamanii ka'eetu magaa nama nuuf fidee nama magaalaa sanii nama fi amanu nuuf fidee akkasitti gaa mirqaannee ummata Oromollee nuuf yaamu seene jechuudha akkasitti baandiraa qabna tolfannee yaanaan shaabbaa qabna nama hunda qabu akkasitti kaanee gaa shaabbaan dhawinee nama qunnamuu jalqabne jechuudha Awwadaay jimaa keessa teenyee maqaan keessan maal jedhamu ture akka dhaabaatti maqaan daba OLF jedha shaabbaan OLF jedha wanni keessumudaan keenyaas OLF wanni deemnuun OLF amata lama dalayne kanaan biyya wanni sossooneen dhisi waraqaa meeqaatan facaafne akkasitti gaa maqaan gaachi boodaan naaf kenname waraanaan naaf kenne jaarraa jedhee huun abbaa gadaa itti ta'ee waan ga'etti 78 waan ga'etti OLF'n dalayne jechuudha. Jaarraa abbaa gadaa bakka abaa OLF jettu irratti achi dachaana gara biraatiin odeeffannoon jirtu Finfinnee keessatti ijaarame hajuus ni jira Maqdishoodha hajuus ni jira daran adda baasuudhaaf mee murni Finfinneedhaatiif isin jidduu hariiroodhaa fi garaagarummaan jirtu maali? Hichittiin takka tana tangaarraatti uummata Oromoodhaa
biratti deebisaan harkatini asirratti mee ibsa caalaa kana nuti duuba yokkaa warri wagguu jarri Magdishoo osuni gola qabna jedhan ni gaafa gurbaa tokkootu warra Baaleeti amma bunaa jedhini Hararii Qaraayisa isa naa yaaman aboo golata orma kana beeyta eniin beeku haya fuudheeti akkasitti wanni illee hin qabnu beeyta kaa bitaa wanni kana maali kaa mataawaqiyaa ofiini eenyummaa tana hin qabnu qulla qaamni keenya gideessan duuba Eertiraa fi Tigree keessatti kanatti gaalolli deemaa jira nama kanallee baabura keessaa akkamitti dabarra jennee osoo yaadnu tawakkal furannee haaseennu jaaketaa haakii tokko jira sadiin bite barneetaa takka takkana garagaltu guddoo sana deen boorsaa bitadhee akkasitti gaa jimaa kana qaba haa deema hanga bareetti irra yoo rafan nama kaasan jeetiin hoggaa Addis Ababaa seen ganama hirribaa ka'ee maaliin ka'aa miti sa'aatiin bulee akkasii gaa gurbaan ganda san geesse mana isaatti buune inni mana wanni keessa qaba markaatoo keessa mana qaba achirraa leencoo nan dhufe akkasitti leencoo wajjin mana baaruudha inni jechuudha kun baaruudha inni baaruun nu kana uffatanii maali lama akkamitti qaabsoon taatii fi waan baabsootu hin beekan amma akka jedhan armil istraagil qaabsoo mi'aa hin jalqabamu jedhama saboo dhagaa hin jennu gabraa hin jeen Eertiraan nama miliyoon sadiitu Amaara guddaa kan kana ittiin jirtan kana folloosee jiise nuti maali nu gabraa akkamitti nu dilli kun miliyoon 8 jenna buusani akkami miliyoonni 8 akkana haasawa bootun dubbii miti hin jeen kati firraa gaa haasoyne mul'is kun agaddee bu'uyan anaa hafe jara tokko na fidan uummata warra gartee dalagaa qabu waa biyya san keessa oggaa san keessatti wanni dhaabbate icaatu waan jantana makiinaan akka dhaala kana dhaabbatti kun wanna fudhattee fi maa waan dhawantana makiinaa gartee dhawantana tana faana hunda qopheeffatanii injiru namnummaan nama caqasu injiru kun mi'eessoon jee kan didicha magaalaa keessa bu'ata mangiltuun guyyaan anteene koree lallabee mi'aadaa 13 isaabaa keessa mangiltuu kana fa dubbata mangiltuun Amaara yaa jala keenya yerna bicha Amaara yoo Amaara le ta'u balxabiyaan Amaara hamallee Amaara wanni fedhiinsa Amaara hawwiin Amaara dhandhamnisaa Amaara kana juga wanni takkalleen akkan jirretti biraati kun leencoon jira amma inni dubbisuu danda'a kun waan takka akkan jirre eega icaatii fi mi'eessoonii maarree balaa qalaatana malee wanni takka akkan jirre garree gaddeebinee iyyaafachuu seenne qawwee kate qawwee lama sabootii argan lama wanni arganne raaj bira arganne kun wanni jekeessa qawwee kilaash afran tanaa arganne ammallee qawwee biraa hedduu kan jechuudha qawwee gurraattiin biyyaa hidaaban qabdu akkasitti qaabsoo jalqabe hoggaa xiqqoo teenyee nu baddannoo dhooynee gaatarkaanfii gurguddoo fudhannee wanni dammaisaan katabutuni yoo harkaan tuuxesi guddi jechuudha wanni Amaara irraa dubbatu mucaan suni koree siyaasaa goone akkasi facaafnee hanga Wallaggaatti waraqaan deemte jechuudha ohooyii tana fuunee waraabne jaamiyaa keessa namni irra kaayee caqasa jechuudha waan ajaa'iba ooyintu naan coraa nama sossooftii akkasitti gaa haala kanaan nuu jiru dhufan jechuudha isaanii jaaramaya qabnan jennu isaanii ala yaanaju kan ammallee qees guddinaanis jara kana nuu quba qabaadhu sibira hanaa jiraatanii isaan ammoo kottaa seenaa gaa nutis OLF eegetiin gola taata walii idannaan jeen baaruu fa'a nin jeen cal hin jeen seenu jeen isin alabaanu fen alabaanu haga alabatan Somaaleen karaa danqattee jirti karaan dabranii hin jiru afadha hanga gaa Somaaleen tun takkaa cabxee takkaa duuba deebitu Jabuutii dhaquun hin dandeessanii asumatti gaa waliin jiraanneet itin geggeessina jechaadhaan osoo jirru nu keessa nama horuu jalqaban jechuudha dura dursoo bobbaasaa nama jana horan bobbaasaan kun akkaadaamii irraa beeka dura nutti dhufee jechuudha gaaratti dhufee amaayaa guddoon nu dhufee boogaa kophaa keetii miti Oromoo biraatis laali walitti daadhaa hottaa jennee isa kana duba deebifnee maqaletti isa kana Tigree keessatti ramadanii achi jalaa baafatee karaa galamsoo kanaan dhufe isa kana gaammat ajajaa waraanaa goone jechuudha gaafa san nuti waan Oromoo malee rabshaa dabaa fi shira kana mataa keessaa hin qabnu dammaisaan koree siyaasaa inni koree waraanaa
kanatti gaa haala kanaan osoo jirru jajjabii qabatan. Jajjabii kana eenyu itti mata namicha kana gurbaa bobbaataa jennu kanaan bira jira. Jabbatiin tun gaara wanni ijjitti gamas garaa inni duuba raammetiin achi jirti. Isii sana qabatan. Isii irraa ijoolleen baafatte lamaan nadhu. Amma tokkolleen Ameerikaa jira mucaanii. Namee dubbiin hoo himan jechuudha waan isaan haasawa. Jaaketa wanni kanallee ni finnaa kan rasaasni seennee fi qawweellee Almaaniyaa irraa hin akka. Dubbiin teessanii yeroo kana isin jaarma tokko hin turre jechuudha. Nuti jaarma ifdante guutuu turre jechuudha. Namuu beekatan. Namni waan san hin beekne manji namni Oromoo ka gaafa san nu wajjin ture hundi ala kana ciisa. Kun inni shahiide. Amma bobbaataan kunnen kun Ugaandaa jira. Jaarmuma irruun qabne bara mataa miilatti ijaarame jechuudha. Isaan miseensa jaarma keessan kanaan ture akka jaarma kophaa soso'amoo akkami? Isaan duraan akka galaasaa afaan itti himan gola qabna jedhan Addis Ababaa Finfinnee keessaa gola qabnaa jedhan. Laakiin booda sandaayineetii agarre akka homaan jirre akka caas malee homaan jirre agarre jechuudha. Lamata dhufanii dhufnaan nuti damaa jenneen inni damnu jenniti ala deemuu feena kan. Eenyu wayita san dura ta'an dhaabaa isinoo maal turtan mee caasa daran ammallee bakka tanatti yoo itti naa deebitan. Itti gaafataan ani pirezidaantii an soora isa guyyaa san keessattis. Lamata mul'is godhan tiyaana mul'is godhan jechuutti tiyaana. Hunga horeen torbanii qabna jechuudha horeen biraa horee adda addaa. Horee adda addaa qabaachuu turre jaarma maftende jechuudha. Magarsaa barii faanoo maal turan? Magarsaa barii kana. Dhugaa osoo deemnuu gaamma magarsaa bariitiin numa jira. Hoggaa sababa inni jiruutu ala yaana jedhan. Nuti waa takka waan dhaabatee nuti hin qabnu nuti dhaaba kanaatiin dubba namni ragaa namni hundi ni jira namni addanaa buna kana keessa guutee taa'ee jechuudha namni hoggaa isaan dubbatan. Kottaa seenaan jedhan baharurraa qabiiti hundi keessanuu dhaaba kanatti ida'ama. Waliin if jaarreeti waan dalayna. Lakkee ala yaana. Hayyee eega ala yaatan amma gaasumaalee karaa cuftee jirti. Gaafa isiin xiqqashoo nurraa gahiite ala isin baaftu. Osoo yaanuuti gaamma bahar magarsaa bariifaa meeyitiin duubaa kanan dhiifne kaanee baharoo wajjiin biyya bakka sanirraa kaanee karroo dhufne jechuudha. Eega karroo dhufanoo maaltu Doktor Baharuu Tumsaa maaltu ajjeese laata? Magarsaa bariifaanoo akkamitti dhume? Gaafilee kanneenii fi kanneen biraatis dabalannee kutaa lammaffaa keessatti itti dachaanaatii isin hin dabre. Stuudiyoon Lagamitee walturtii gaarii isinii hawwaadhaa. Sadarkaa tokkoffaatti kaaset viidiyoodhaa kan sooreysa Abbaa Gadaadhaa marsaa lammaffaa keessatti Dr. Baharuu Tumsaadhaa eessatti kufanii fi akkamitti akka kufan bikkarraa dhaabbate san ka waraabame raabsuudhaaf qophiin xumuramtee karaarra akka jiru isin beeksisa. Kan lammaffaadhaa
istuudiyoon lagamteedha eega jaaramte umriin isii waggaa gabaabaa yeroo gabaabaa yoo ta'ellee hamilee guddoo deeggarsa yaadaa hawaasa guddaa irraa barbaaddi. Kanaafuu karooratti aanu keessatti goota Elemoo Qilxuudha, Jeneraal Taaddasee Birruudha, Jeneraal Waaqoo Guutuutii fi fakkaatowwan akka isaanii sabboontota seenaa isaanii qoratanii qopheessuudhaan raabsuudha. Kanaafuu hawaasni Oromoo bal'aan bikka jirtanitti istuudiyoo tana deeggarsa yaadaatiin akka bira jiraattan ni gaafanna. Kan kanatti aanu kaasenni kuni galiin isaadha. Karoora babal'aa akkanaa kan hojiirra oolchuudhaaf waan nu gargaaruuf jecha koppii godhanii walii raabsuun akka dhoorkaate akka nu hubattan isin gaafanna kabajaadha. Murarratti hawaasni keenya bal'aan Awurooppaa jirtan yaada kana manaamuurraa kaafamee hanga hojiitti fassaruudha. Gargaarsa maallaqaa kan yaadaa kan beekumsaa nuu kennuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Qabsoon itti fufti, injifannoon ni dhufti, tokkummaan humna. Dhiigni ilmaan Oromootaa dhiiga bineensaa taatee harka cunqursootaatiif lafatti dhangalaatee kan jaraa yommuu dhubee miidhuuf manaa baatee warra garaan gurgure ishii keenyaan nu nyaate. Warri bureedhaa yaate gooftaan irratti taatee mirga keenya sarbitee handhuura biyya keenyaa Finfinnee nu darbitee sammuun barataa Oromoo ta'ee irbaata rasaasaa keessummaan alaa dhufee mana keenyaa nu baasa. Akkuma Taaddee Birruu akkuma Bakar Waaree maal yoo garaan nu waaree barattoota Oromoo barumsa irraa ari'anii doofummaatti hambisanii ofirraa dhoowwu Oromoo jarri nu rakkisanii. Dhiira mirga saafalmu gooli uumtota jedhu ammayyuu isaan hin geenye nurra bubbuluu fedhu. Qabsoo diddaa gabrummaa dhoksuuf walii gakkaatu ofirra bubbulchinu waraabessan nyaatu. Amma yoomii nutti taphatu ofii gubaa nutti qabatu. Amma yoomii nutti taphatu ofii gubaa nutti qabatu.